gootonni Oromoo gammoojjii fi baddaa Baalee keessatti naaxanyoota taa'uuf ijaajjuu dhorkan kanneen akka Jeneraal Waaqoo Guutuu, Koloneel Useen Bunee fi Koloneel Aliyyii Cirriifaan Oromoota biratti bara baraan yaadatamu. Geerarsi gootota Baaleessi booree gootummaa isaanii nu hubachiisa. Dhuman oltu surreen koo anin butu iddiirraa maqaa jirbiin balleessu, dullumni silaan turtu duuti silaan bubbultu, anin dheessu lammiirraa maqaa abbaa koon balleessu. Dombir mootii qawweedhaa dombir kootta laammadhe, diina kootta aggaammadhee yaaddoodhaan obbaafadhe jechuudhaan wal onnachiisaa turan. Dombirii kiyya balloo jedhe. Gariin hin qabatu balloo jedhe. Dombirii kiyya faayaa jedhe. Faayaa waa badaan hin beeyne. Dombirii dhiirtee harkarra keette. Dombirii kiyya balloo namuu sin wallaalu balloo. Dombirii kiyya faayaa adoo malte fardarra kaayaa. Akkanaan geeranii dombira. Koloneel Aliyyii Cirrii dur hizbiin ka Aliyyii Cirrii didiqqoo akka silmii dhokattuu akka jinnii jedhan bakka siin dhuftee waraantuun hin beekan. Kanaafuu seenaa guddaa dabarsan isaan. Lillaadhii gadi fuudhee mandiisuu gannaa godhe balaan namaa haa badu waan saree nyaatte godhe. Bakka dhaqqabne diina kanaa walitti buunee abbaa du'e abbaa jiraate diina ofirraa deebisuu kana keessa dhufne akka amma isinii wayaa adii uffattanii tottolfattanii nagaa fattan kanaa miti bar biyyee gangalanneet bas biyyee gangalannee daarree wallaahi kakadhe rabbitti muka baala mi'eecha baala muka babbal'aa wayyoo qabu marxoo goone hidhaa dagogduu lafa kennaa hidhannee jalaan sessuunee muka akafanaa tokko hin qabne akkasiin zamana dalagne jiraaba. Dombirii kiyya dheeraa ka xiyyiitii bareedaa lafa buusee baqatee nami guddaan areedaa jedhanii arrabsan lugnoota arrabsan. Sarariin jedhan lafaa sareen jedhan bineensa colleen luugamaan bulte harki booraa siree ammachaa kaarruun bulte harki waan qabne bofaa ofirraa darbaa bulteedha. Oromoo yoo diina ajjeesu hirboora kaa'ata. Sarargaarri naannahee saree muchi aanahee lugni qixxee saree oddoo keessa naannahee jedhan warra lolan dhayne gizee san arrabsan. Amma fakkeenyaaf dubartiin Oromoo goota jaalattisiin jedhee jira. Dubartii nama lugna heerumte yookaan nama lugna nyaachifte maal jedhaniin harki waan qabne bofaa mataa jalatti tola boraafachuu qofaaf jechuu rafuuf mataa waan qabne bonaa addaanuu diban tola harki dabeessan soorte yoo sirraa muran tola jedhaniin dubartii. Kana waan ta'eef dubartiin Oromoo gootota jaalatti. Niitiin lugnaa obboleettii dabeessaa namni ta'uu barbaadu hin jiru. Kana waan ta'eef lola keessatti dubartiin gahee guddaa qaban. Gootota faarsuu haala mijaa'ii isaaniitti lola irratti hirmaachuu. Goorroo baatu hordataa roorroo baatu dhowwataa'edha. Gaafattii ganda kookoo warrattii garaa koofoo natti harcaate akka cabbii nan dachaase akka jabbii natti jaarte akka dallaa cabseen ba'e akka kormaa'edha. Yeroo isaanitti naanna'aneedhanii oltumee gattumee cabsee keessaa ba'a. Kana geerarsi kan inni onnee isaa guutuu gootii himatu. Gootummaan Oromoo keessatti aadaadha. Aadaa Oromooti. Gooti kabajaa gugurdaa qaba. Namni ebelu dabeessa jedhan sanyiin isaa ilmi isaa haga abba torbaatitti salfataa deema waan sanirraa. Yoo du'e isaa wayya. Lola guyyaa dhiirti gooti jagni qaanyaa du'a jedhanii bara. Maaliif? Yoo dheedhee zarii kiyyatu wadaa ilma kiyyatu arrabsama jedhee osoo argu du'a jechuudha afkedde. Yeroo Jeneraal Waaqoo fi Koloneel Aliyyii Cirrii faa socho'an kana ka Koloneel Adam Jiloo Koloneel Dubroon faa socho'an kana sirni nafxanyaa haala hammaataa gubbaa ga'eeta. Ilma namaa Oromoon akka ilma namaatitti sadarkaan laalamne ture. Akka horiititti nafxanyoota addaan qoodanii malkanyaa. Malkanyaan akkuma walirra guddaatiin dhibba. Oromoo nama 100, 200, 300, 50 akkuma humna isaatiin. Akka horii qoodanii gizee kennaniif. Kan yoo ajjeese hin gaafatamu. Ka
كوني نمني كفلوا ودي أورومو غافس غافتن كفلني في تودين سيافاني لك كهني في تون نما ديبو إسسا يروح أنا كيس Dhukkubbiin ta'e na bari inni nu godhu inni mataa gadi nu muru kan akkamaa nu godhu dhukkubbiin ta'e dhukkubii xiqqoo miti dhukkubii guddoo lafa tan akka irraan dhaabadde lafti teenna maal irraa qabdan isin gabara isin tumani isin fa'ani akkasiitiin lafa dhufee fudhata Haayile Sillaaseen kibbaa dhaabate fudhata wanti ujuuran baradaan buusaniif san haka barada buuse iswan nurraa galee bahee nurraan galee ujuura lee baqannee irraan galee. Kawai mana matti dhoofnee katu waaqa jedhanii waaqummaa isiin immoo ma dhoofginee kan du'u jedhan ajjeefnee akka du'u uummata keenya agarsiifnee kan hin too'atamu nama jedhanii uummata keenya too'achiifnee bilisummaa addunyaan isii hawwitu san dhandhama isiitiin geenne. mootummaa Haayile Sillaasee waggaa 7 guutuu hollachiisa. Wareegama qaalii kaffalan. Isaanis sirna nafxanyaa haga inni dhoyfachuu hin dandeenye tokkotti rukutaa turan. Qawwee dhombir jedhamu ka xiyitii jaha nyaatu. Gootota gaafas akkasiiti jira gaafas. Kan nama 5 bichaan waraana 500 loltu. Taga ammaa lubbuun isaanii keessa jirtu.